Barattoota akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu barnoonni keenya guyyaa 60 qabannee kutaa 21ffaa ga'eetu jira. Kutaa 21ffaatiinis jecha sagalee gabaabaa dheeraa yeroo lammaffaaf irra deebi'uun kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni karaa onlaayinii gama keessaatiin barachuu barbaadan lakkoofsa armaan gadiitiin gama iimoo, waatsaappii fi teelegiraamiitiin nu bilbiluu ni dandeessu. Akkasumas barnoonni kun namoota baay'ee bira akka ga'uu fi sheer taasisuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib, laayik taasisuun aantummaa keessan nutti agarsiisa. Barnoonni kun tartiiba isaa eeggatee kan adeemu waan ta'eef namni haga xumuraatti seeraan hordofee afaan Oromoo shakkii tokko malee barreessuu fi dubbisuu haala gaariitiin akka danda'u mamii hin qabnu. Isa kanaatiif hiriyoota keessan hin baratiniifis barnoota kana yoo ergitanii fi akka isaan tartiibaan hordofan taasistan irraatii fayyadamoo ta'u. Kanaaf sheer taasisaa fi isiniin jenna kallattiimaan jecha sagalee gabaabaa dheeraa kana ilaaluu kan itti fufnu ta'a. Egaa jecha sagalee gabaabaa dheeraa gaafannu sagalee gabaabaa fi dheeraan walitti dabalamanii jecha argannuun jecha sagalee gabaabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gamanaanii dubbachiiftuun kun tokko taateetu jirti. Asiin garuu lama ta'eetu jira jechuudha. Sababa kanaatiif gabaabaa dheeraa jenneetu jechuudha. Jalqaba irratti gabaabsinee lammaffaa isaa irratti immoo dheeressinee kan nuyi dubbisnu jechuudha. Fakkeenyaaf ishee kan adii, adii, odaa, odaa, bobaa, bobaa, aduu, aduu, ifaa, ifaa, cufaa, cufaa, ookaa, ookaa, dhugaa, dhugaa, balaa, balaa, ulaa, ulaa, nyaata, nyaata, galaa, galaa, kalee, kalee, garee, garee, garaa, garaa, karaa, karaa, boraa, boraa, sadii, sadii, ulaa, ulaa, gumii, gumii, malee, malee, yeroo, yeroo, cimaa, cimaa, tumaa, tumaa, bulaa, bulaa, gufuu, gufuu, lafee, lafee, maqaa, maqaa, qubee, qubee, gamoo, gamoo, gujii, gujii, gabaa, gabaa, bitaa, bitaa, hojii, hojii, hamii, hamii, xiiqii, xiiqii, hiree, hiree, gogaa, gogaa, mijuu, mijuu, madaa, madaa, kutaa, kutaa, mataa, mataa, gadaa, gadaa, ciree, ciree, dabaa, dabaa, makaa, makaa, mamii, mamii, danuu, danuu. Jechoonni sagalee gabaabaa dheeraa nuti haga ammaatti isiniif qabannee jirru isaan kana fakkaatu. Jecha sagalee gabaabaa dheeraa
Jecha sagalee gabaabaa dheeraa afaan Oromoo keessatti bakka baay'eetti niitii argina. Sababa kanaatiif jechoota sagalee gabaabaa dheeraa kan gama jalqabaatiin gabaabbatanii gamatti aanuun immoo dheeratan itti yaaduudhaan warreen kaanis barreessuu shaakaluu ni dandeessu. Warreen kanas daftarii keessan irratti barreeffachuudhaan irra deebi'aati ilaala. Barnoota keenya kutaa 22ffaatiin jecha sagalee dheeraa gabaabaa ilaallaa jechuudha. Kan amma ammaatti ilaalle gabaabaa dheeraadha. Kan itti aanuun immoo dheeraa gabaabaa kan waliin ilaallu ta'a. Haga sanatti fayyaa nuuf ta'a. Nagaan nuuf tura.